Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeetii Yoobsan Arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Eeyyega akkuma yeroo darbee barnoota sirna gadaa boqonnaa tokkoffaa kaasee hanga boqonnaa arfaffaatti waliin ilaalaa turre. Boqonnaa arfaffaa keessatti gadooma kan jedhu ilaalle jechuudha. Gadooma jechuun sadarkaa itti bulchiinsa aangoo qabatan yookiin yeroo itti baalliin mana keenya galu yookiin aangoo bulchiinsa argannu jennee ilaalle jechuudha. Boqonnaa shanaffaa barannoo shanaffaa keessatti immoo jila gadoomaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Jila gadoomaa kan jennu mata duree isaarraa gaafa ilaallu jila jechuun qophii sagantaa isa jennudha jechuudha. Gadooma jechuun immoo umurii itti bulchiinsa gadaa fudhatan yookiin immoo biyya bulchan aangoo gaggeessummaa gahumsa biyya bulchuu yeroo itti argatan ta'uu ilaalla jechuudha. Eeyyegaa warreen Yoobsan Arguu YouTube channel subscribe hin goone subscribe gochuu hin dagatinaa, like share gochuus hin dagatinaa. Boqonnaa shanaffaa barannoo shanaffaa jila gadoomaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Eeyyegaa gadaa keessatti dhaloonni gulantaa tokkorraa gara gulantaa itti aanutti yeroo ce'u jila gaggeeffata. Jila jechuun qophii yookiin sagantaa nyaachisaa dhugaatii fi bashannanaa itti qophaa'ee walharkaa fuudhinsi tokko gaggeeffamu jechuudha. Isaan keessaa tokko jila gadoomaa jennaan. Jila gadoomaa kan nuti jennu yeroo itti aangoo fudhatanii waggaa 8 bulchanii booddee yeroo itti xumuran keessaa bahan jila yookiin sagantaatti raawwisaa jechuudha. Kanaaf jiloonni gulantaa gadoomaa keessatti gaggeeffaman meeqatu jiru? 2tu jiru akka sirna gadaa Oromootti jechuudha. Egaa kamii keessatti? Gulantaa gadoomaa keessatti jechuudha. Jilli gulantaa gadoomaa keessatti qophaa'e 2 yeroo ta'u, tokko jiloota hanga baalliin fuudhinsaatti gaggeeffamu yeroo ta'u, inni kan biraan jiloota baallii fuudhinsaan booda gaggeeffamu jechuudha. Warreen ijoo lamaan jechuun warreen kana jechuudha. Erga baallii osoo hin fuudhin abbaan gadaa, abbaan bokkuu, jiloonni makkallii fi jaaldhaabaa, jaarsi warreen jedhaman wal gahuutiin eega sirna kana jila kana qopheeffatanii abbaa muudaa koratanii bakkatti jilli kun qophaa'u erga murteeffatanii booddee kan isaan raawwatanii fi eega bakka sana gahanii sagantaa sana nyaachisa adda addaa hojjetanii booddee kan isaan gaggeeffatanii jechuudha. Isaan keessaa jiloota baallii fuudhinsaan booda raawwataman keessaa hanga baalliin fuudhinsaatti raawwataman gurguddoon jila baallii fi jila buttaa aluu jedhamu. Jila baallii fi jila buttaa gaafa jennu eega jilli qophaa'ee sagantaa sanarratti wantoota raawwatanii fi dursa wantoota kabajamuu qabuu fi wantoota xumuramuu qabu jechuudha. Baallii yookiin buttaa jilli baallii fuudhinsaa guyyaa 16 bakkee turanii gaafa guyyaa tokko hafu mana abbaa gadaa jalqabaa sana deemaniitu baallii fardaan fuudhu jechuudha. Erga baallii fuudhaniitii gara jilli kun yookiin qophiin kun qophaa'ee jirutti deebi'anii booddee waan isaan raawwatanidha jechuudha. Buttaa qaluunis akkasuma. Buttaa qaluunis hawaasa bakka sanatti wal ga'ee jila gaggeessaa jiru sanaa fi qalameetu jechuudha. Jilli akka sirna gadaa Oromootti yeroo 2 qalama. Inni tokkoffaan gaafa ofii keenyaa sadarkaa gulantaa gadoomaa keessa geenyu yeroo ta'u, lammaffaan immoo kan abbaa keenyaa yookiin 40 abbaa keenyaatti buttaatu qalamaa jechuudha. Jilli qophaa'e sagantaan qophaa'e sanarratti buttaan qalameetu hawaasni nyaataa jechuudha. Inni kan biraan jiloonni baallii fuudhinsaan booda gaggeeffaman immoo isaan muraasatu jiru jechuudha. Asirratti kan adda baasnu warreen kun jila baallii fuudhinsaan dursa raawwannu yookiin baallii fuudhinsaatiin dura raawwatamanii jechuudha. Baallii fuudhinsaan booda erga baalliin fuudhamanii booda kan raawwataman immoo tokko lallaba hayyootaa. Lallaba hayyootaa gaafa jennu hayyoonni seeraa fi sirna safuuf safeeffannaa qo'annoof qorannoo erga irratti gaggeeffatanii booddee seera haaraa ni tumu, seera haaraa ni raggaasisu, seera duraan ture ni fooyyessu jechuudha. Eegsa fooyyessa sana hawaasa bal'aatti yeroo sirna gumii teessisuutiin kan isaan lallabanii hawaasa beeksisanidha jechuudha. Inni kan biraan
galma kallachaa dhaabuudha. Galma kallachaa dhaabuun immoo galma buttee yookiin bakka itti jilli qophaa'utti godoo yookiin immoo daasii kan jennu kan ijaaramu jechuudha. Bakka keessa turamu yookiin keessa bulamu haga guyyoota baalliin fuudhamee baalliin raawwate booddee raawwatutti galma kallachaa dhaabuu kana kan raawwatanidha jechuudha. Inni kan biraan jaarraa utaaluu. Jaarraa utaaluu kan jennu gulantaadha jechuudha. Gulantaa yookiin sirna tokkorraa gara sirna biraatti darbuu, keessa lufuu, keessa darbuu fi keessatti carroomu ni jennu jaarraa utaaluu jedhama. Bara keessa darbuu, bara na dabarsite jedhanii hulluuquu jechuudha jaarraa utaaluu jennaan. Inni xumuraa gumii teessisuudha. Gumii teessisuun lallaba hayyootaa fi galma kallachaa dhaabanii jaarraa utaaluu erga raawwatee booddee gumiin erga taa'ee gumii jechuun waliigala hawaasa kan hirmaachisu jechuudha. Hawaasni hundi kan hirmaatu gumiidha jechuudha. Gumii kanarratti hawaasni seeraa fi heera haaraa baheesii kan duraan tureesii kan raggaasifame hundayyuu kan inni itti barudha jechuudha. Inni dhumaa dhawa dhaamsaa jedhama. Dhawa dhaamsaa jechuun namni tokko gadooma keessa erga gahee waggaa 8 bulchaa jechuudha. Erga waggaa 8 bulchee xumuree booddee jila gadoomaa erga godhatee sagantaa yookiin qophii kana raawwatee sirnoota kana raawwatee hundumaa fixee booddee dhawa dhaamsaatu irraa dhaggeeffatamaa jechuudha. Dhawa dhaamsaa jechuun baraan waggaa 8 bulche keessatti eebbina qaqqabeera, rakkinni na mudateera, beelli na mudateera yookiin immoo gammachuu, nagaa, araarri bara koo keessa bu'eera, roobni nagaa nuu roobeera, kadhanni argadheera jedhee wantoota inni dhaammatu jechuudha. Hawaasa warra bulchuuf deemanitti nagaa kan inni itti dhaamu. Fi dhaameetu sirna kana keessaa yeroo inni itti bahu jechuudha. Gadaa bulchuu fi kennaawwan adda addaa gumaata adda addaa kennuu keessaa yeroo inni itti bahu waan ta'eef dhawa dhaamsaa dhaammateetu hawaasaatti kabajaan laattateetu keessaa baha yookiin immoo maal ta'a keessaatii ala baheetu taa'ee yeroo inni itti daawwatuu fi yeroo inni itti hawaasa gorsu malee yeroo inni itti sirna kanaaf aangoo qabatu yookiin immoo deebi'ee sirna deemsa adda addaa yookiin jila adda addaa qopheessu miti jechuudha. Kanaaf dhawa dhaamsaa jedhamu kanaatiin raawwatamaa jechuudha. Inni kan biraan jila baallii fuudhuuti. Jila baallii fuudhinsaa keessatti baalliin galgala fardaan fuudhamaa jenneerraa baalliin mallattoo aangooti. Aangoo bulchiinsaa isa jennu jechuudha. Kanaaf jila gadoomaa keessaa isa maalidhaa? Isa tokkodha jechuudha. Eenyu? Baallii fuudhuun. Baallii fuudhinsiin gadooma keessatti yeroo itti aangoo argatanii abbaa gadaa, abbaa bokkuu, makkala, jaalkettuu, jaaldhaabaa warreen jedhaman sanaaf filatee of jalatti yeroo inni itti waggaa 8 gaggeessaa ture xumurarra yeroo inni itti of harkaa fuudhu jila qopheeffatee jila gadoomaa keessatti yeroo inni itti raawwatudha jechuudha. Kanaaf baalli fuudhinsi jila gadoomaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni kan biraan jila kana keessatti dooriin wayitaa gara gulantaa gadaatti ce'u abbaan gadaa duraanii irraa baallii fuudhuuf maal godhaa? Gogeessatti gaggeeffamaa jechuudha. Dooriin gubbaatti akkuma ilaalletti kuusa taaneetu dhufaa jechuudha. Kuusa taanee dooriitu dhufaa. Dooriif raabadhaa. Doorii keessatti dabballeen yookiin ijoolleen isheen xiqqoon ilmaan dooriiti jenne. Kanaaf dooriin abbaa ijoollee ta'eera nama biyya gaggeessu nama maatisaa gaggeessu ta'eera waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo inni itti gara gulantaa gadaatti ce'uudha jechuudha. Yookiin gara aangootti yeroo inni dhufudha jechuudha. Kanaatiif haala kanaatiin raawwachuudhaaf fakkeenyaaf Gujiitti. Naannoo Gujii keessatti abbaan gadaa duraanii ergaa qaachaa yookiin galma ijaarrateen booda galma qaachaa kan nuti jennu ishee achitti gala gubbaatti mata duree olii keessatti kan nuti ilaalle galma buttee kan nuti jenne yookiin immoo galma ijaaree bakka sanatti kan raawwatu jechuudha. Bakka sanatti qaachaa jedhamti yookiin immoo galma ijaarrateen booda dooriin akka qubatu taasisa. Dooriin eessa qubata jechuudha? Bakka galmi yookiin jillitti qophaa'e sana qubataa jechuudha. Dooriinis qaachaa ijaarratee innis gamaaf gamoo goraniitu daasoo ijaarrataniitu bakka isaanitti raawwatanidha jechuudha. Innis maal godhaa? Farda isaas faaya yookiin immoo baree wantoota isa bareechaniin faayateetu dhaqaa jechuudha. Eenyu? Dooriinii jechuudha. Yeroo itti aangoo qabachuudhaaf gara sana deemu waan ta'eef jechuudha. Faaya guutuu wajjin qopheeffataa. Kana booda gara galma abbaa gadaa geessuu qulqulleessuu naannoo jilli kun itti qophaa'u sana maal godhu? Hin xaragu yookiin immoo hin qulqulleessu jechuudha. Kunis yeroo baalli fuudhanii sirbaa galan akka hin rakkisnee fi taasifamaa jechuudha. Sagantaan bakka sanatti gaggeeffamu yeroo sun bakki sun daggala yookiin immoo rakkisaa ta'uu hin qabu waan ta'eef qulqulleeffameetu bakka sanatti deemamaa jechuudha. Kanaatiif galma qaachaa yookiin immoo galma buttee kan isaan ijaarratanii gamaaf gamoo goranii sirna kana walharkaa fuudhanidha jechuudha. Dooriin guyyaa baalli fudhatu ganama
barraaqa yookiin barii isa jennu yookiin subii hayyuu gara abbaa gadaatti erga. Hayyuunis haala baalliin itti kennamu irratti abbaa gadaa waliin mari'atee gara qaachaa dooriitti deebi'a jechuudha. Abbaan gadaa gara sanatti dhaqee yookiin hayyuun waa'een qorattootaa yookiin immoo beektonni sirna sanaa gara sana abbaa gadaa bira deemaniitu akkaataa kamiin akka inni itti wal eebbisanii akkaataa kamitti akka ta'an walharkaa fuudhinsa aangoo kana raawwachuu qaban mari'ataa jechuudha. Mari'ateetu gara dooriitti deebi'a. Dooriitti meetu dooriin wanta hayyuu fi abbaan gadaa waliin mari'atan sana hunda raawwateetu aangoo sana fudhataa jechuudha. Kanaatiin sirni kun yeroo itti raawwatu ta'a jechuudha. Kanaaf qaachaa gara dooriitti deebi'a. Akkuma isaan deebi'aniin abbaan murtii torbii yookiin immoo aduloonni torba warreen jennuu fi akkasuma torbii warreen jaha kan ta'an ni jiru. Gujii Boorana keessatti garaagarummaa xiqqoo ni qabaatu. Jahaaf torban waan ta'eef jechuudha. Kanaatiif torbiin isaa qabatee immoo eessa deema jechuudha? Fardaan gara qaachaa abbaa gadaatti qajeelaa jechuudha. Yookiin galma abbaan gadaa ijaarratee jiru sana dhaqaa jechuudha. Akkuma achi ga'aniin abbaan gadaa maal jedhaanii nagaa gaafatanii mana seenu. Isaanis hojiiwwan bara gadaa isaa osoo hin hojjetamiin hafanii fi dhimmoota nama dhuunfaa hafan irratti hin kennine yookiin immoo itti himne itti himaa jechuudha. Icciitiiwwan baroota sana keessa raawwataman hundayyuu itti himaa jechuudha. Kanaatiin baallii eebbisaa jechuudha. Baallii yookiin aangoo hojjetaa fi wantoota murtii hin argatiin hafan akka inni taanu akka murteessuuf wantoota qaama dhuunfaa namoota dhuunfaa wal taraarsuu ta'uu danda'a, daangaa ta'uu danda'a. Sana hundayyuu itti meetu baallii aangoo isaa sana eebbisaa fi jechuudha. Sirnoonni isaanii kana fakkaatudha jechuudha. Sirnoota baallii walharkaa fuudhinsaa yookiin immoo hayyuu fi abbaan gadaa waliin mari'atanii kan isaan sirna sana raawwatan kunooti jechuudha. Hundi isaanii jechuudha. Namoonni sun kunoo abbaa bokkuu warreen jennu warreen kunadha. Bokkuu isaanii qabatanii jiru jechuudha. Yeroo tokko asirratti kan hin dubbatiin darbu bakkeen baay'eetti akkaataa arrabaa yookiin immoo cigoo adda addaa godhanii yeroo isaan itti fayyadaman ni dhageenya yookiin ni dhageessu. Bokkuun kun qaama hormaata dhiiraa mataatti baataa jedhanii yeroo namoonni hedduun quba qabantu dhaga'amaa jechuudha. Dhugaadha kun maaliif seera safuu qabaatee waan jiruufidha kan inni baatamee jiru. Fakkaattii qaama saala dhiiraa haa ta'u iyyuu malee hiika mataa isaa danda'e qaba. Calluma jedhamee abbaan bokkuu kan mataatti kaawwatu miti mallattoo kana jechuudha. Sababni kun hormaatadha. Dhalli namaa qaama wal hormaataa malee horuu hin danda'u. Qaama wal hormaataa malee namni kamiyyuu hormaata gaggeessuu akka hin dandeenye waaqayyo uumamaa biraatii waan jiruuf Oromoon sirna kana kabaja. Safuu kana akka safuun kun hin dabne dhiirri dhiirummaa isaatti akka gammadee jiraatu fi haadha warraa godhatee safuuf safeeffannaa isaa kabajee akka jiraatu olaantummaan dhiirummaa isaa akka inni hin sarbamne kan inni ittiin mirkaneeffatudha jechuudha. Yeroo kan shamarranii haadholii yookiin immoo dubartoota bira geenyu illee ni jira. Safuun Oromoon ittiin mirga dubaraa eegu keessaa. Safuun mirga dubaraa eegu keessaa mallattoo akkuma abbaan gadaa abbaan bokkuu kana mallattoo qaama hormaata dhiiraa kaawwatee jiru shamarranis waan kaawwatan qabu kan dhiirri kaawwachuu hin qabne yookiin kan shamarri qofaa godhattee deemuu dandeessu jechuudha. Innis wanta akka callee kan fakkaatu ilaaluu dandeessu yeroo baay'ee morma isaanii irratti kan isaan godhatanii jiran elellaana kan jedhamu jechuudha. Elellaana kan jedhamu qaama hormaata dubaraati. Qaama hormaata dubaraa kabaja safuu isheeti jechuudha. Isheenis qaama sana malee qaama nama kan biraa horuu hin dandeessu yookiin hormaata gaggeessuu waan hin dandeenyeef waaqayyos kennaa uumamaa isheef kennedha. Ishee qofatu qabaachuu danda'a. Isheerraa kan hafe qaama hormaata saala ishee namni kam jijjiiruu hin danda'u, namni kamiyyuu ishee mormuu hin danda'u kan isheeti jechuudha. Dhiirris akkuma kanaadha kennaa waaqayyo isaaf kenne kan shamarran qabaachuu hin dandeenye kan dhiirri qofa qabu. Kan shamarri qofa qabdu jedhameetu adda bahee jira jechuudha. Malee kan calledhamee mataatti kaawwatame yookiin immoo safuu cabsuuf yookiin immoo qaama sana qofa mul'isuuf yookiin calaqqee taasisuuf yookiin safuu dabsuuf miti jechuudha. Kan inni kana kaawwatee jiru baay'een hubannoo isinii taadheen abdiin qaba. Yoo gaaffii qabaattan immoo karaa barbaadanii na gaafachuu ni dandeessu. Kanaan haalli kun sirni kun ni raawwata jechuudha. Sirni kun eega raawwatee booddee dhagaa. Ammas maal ta'a jechuudha baallii kana eebbisee bitu abbaa gadaa fi abbaan murtii wantoota isaan jedhan hoo'uu mi'i gadaa kiyyaa, hoo'uu ittittuu gadaa kiyyaa, hoo'uu areera gadaa kiyyaa, hoo'uu daraara gadaa kiyyaa jedha. Abbaan murtii gadaan kiyyallee mi'aayii, gadaan kiyyallee mana sa'aan itti fi gadaa kiyya kormisii ba'aa areeruu, gadaan kiyyallee nama sa'aan daraarii jedhee wal eebbisaa jechuudha.
Hoo'uu jechuun fudhadhu mi'i gadaa kiyyadha. Meeshaan isaa kan kooti. Gadaan kiyyallee mi'aawii. Anattis mi'aayi, ofittis mi'aayi, kan biraattis mi'aayi. Hoo'uu itittuu gadaan kiyyaa. Hoo'uu itittuu eebbifamaadha. Itittuu hawaasni kamiyyuu kan jaallatuu fi wanti kam itittuu kan jaallatu waan ta'eef gadaan kiyyallee manaa sa'aan ititii yookiin immoo wal qabadhu akkaataa mijataa ta'e tokko argadhu seedu. Hoo'uu areera gadaa kiyyaa. Areerri namni kan walii buusu jechuudha. Aannan yookiin immoo itittuu ammaaf ammatti elmame kan walii buusan areera jedhama jechuudha. Gadaan kiyya kormisiifaa areeruu, kormisiifaa horuu, kormisiifaa ari'uu isa jedhudha. Hoo'u daraaraan gadaa kiyya. Daraaraan kiyyallee manaa sa'aan daraarii. Horii wanti kamiyyuu daraaree tura kan inni firii godhatu waan ta'eef kanaan wal eebbisuu jechuudha. Kanaan wal eebbisuutiin erga eebbifanii booda torbiin doorii gara alaan bahuun akkuma bahaniin abbaan murtii gara mana abbaa gadaatti deebi'ee si'a 4 warra kanaa jedhee waamaa jechuudha. Erga si'a 4 warra kanaa jedhee waameenii booddee maal godhachuu dhagaa amma sirna sana raawwachaa jiru jechuudha. Yeroo inni waamicha abbaan gadaa jalqabaa suni waamicha 3 jalaa dideetu callisaa jechuudha. Arfaa soorratti yookiin arfaffaa irratti jalaa owwaata jechuudha. Abbaan murtiis maal jedhaanii baalliin kiyyamoo keetii jedhee gaafata. Gaafa baalliin kiyyamoo keetii jedhee gaafatu abbaan gadaa immoo gadaan keetii qaroon kiyyaa jedha. Gadaan kan kooti ana siif kenne qaroon gadaan keetii gadaa aangoo kana siif kenneera. Ijimmoo kan eenyuti kan kooti ijaan ilaaleen siif kenne garoonidha garuu qaroonidha. Qaroon kiyya yookiin gaaroon kiyya lafti immoo kan kooti kan inni jedhullee jechuudha. Kanaan jechuutiin aangoon biyya bulchuu keeti. Muudamni waaqayyo kiyyaa yookiin immoo aangoon naaf kenname immoo waaqayyo biraa naaf kennameera kan koodha. Aangoon garuu kan keeti kan biyya bulchuu kan siif kenname jedhaniitu kan isaan wal eebbisan jechuudha. Yeroo abbaan gadaa kana jedhu abbaan murtii ammas seenee gadi ba'eetu ammas jechoota inni ittiin jedhu jechuudha. Eebba isaanii keessatti jechuudha. Akkuma inni taa'een ammas fagii barguuda mallattoo aangoo kan ta'e mataa abbaa gadaa gurra bitaatiin jiru irraa buqqisee mataa abbaa murtii gara mirgaatti suuqaa jechuudha. Barguuda jechuun baallee guchiirraa meeshaa qophaa'udha jechuudha. Baallee guchiirraa meeshaa qophaa'u kana abbaan gadaa walirraa fuudhaniitu mataa abbaa gadaa isa duraan ture irraa buqqisee mataa abbaa murtii gara mirgaatti suuqaa jechuudha. Kunis baalleen abbaa gadaa irraa gara abbaa murtiitti darbuu argisiisa jechuudha. Haala kanaan abbaan gadaa guyyaa sanarraa kaasee baattuu yoo ta'u yookiin immoo aangoo nama harka jiru yeroo ta'u abbaan murtii doorii ammoo abbaa gadaa ta'uun gara gulantaa gadaatti ce'aa jechuudha. Sana booda abbaan gadaa haaraan odolcha koree yookiin torbii isaa wajjin maal ta'a aangoo fudhataa jechuudha. Gadaa jechaa gadaan gadaa misaatii gadaan gadaa eebbaati yookiin gadaan gadaa baay'inaati misaati jechuun barakata isa jennu jechuudha. Kanaati jechuudha. Gadaan gadaa mirgaati. Gadaan mirgadha. Mirgaaf dirqama kabajnee kan walitti dabarsinu malee kan nuti humnaa wal cabsine wal kaafuun miti jechuudha. Gadaan gadaa quufaati. Bara gadaa keenyaa akka beelli hin geenye kadhaan eebbii waan jiruuf kadhaa sanaan mirgaaf dirqama wal barsiisee sabuuf safeeffannaa eegee waan tikfatuuf gadaan quufa gabbinaa jedha. Gadaan gadaa bifaati. Bifa kan keessatti horatan, bifa nagaa, bifa jaalalaa, bifa gammachuu, fuula ifaan kan wal harkaa fudhan malee wal aarsanii wal gaddisiisanii miti waan ta'eef jechuudha. Garmaamanii gara qaachaa ofiitti galanii jechuudha. Gara galma buttee isaaniitti deebuutiin adeemsa sanaan deemanii jira baalli fuudhanii dabarsuu gujiitti akkamitti raawwatamaa haaluma wal fakkaatuun immoo gaammas Booranatti jilli gadoomaa yeroo baalli walitti dabarsan ni raawwatu. Kunis ardaa jilaa badhaasa bakka jedhamutti raawwatamaa jechuudha. Eessatti? Boorana keessatti. Ardaa jilaa badhaasa bakka jedhamu kan inni Boorana keessatti raawwatamu jechuudha. Boorana keessaa ardaa jilaa badhaasatti kan raawwatamu yeroo ta'u gadaa fi doorii yeroo baalli walitti dabarsan wal tarree qubatu yookiin immoo gamaaf gamoo kan isaan qubatanii jechuudha. Baalliin fuudhanii gama bahaatiin maal ta'u warri baallii kennan ammoo gara gama dhiyaatiin qubatu jechuutiin kan isaan walitti dabarsan. Dooriin guyyaa tokko dursuun maal ta'a jala bultii irratti korma qalataa jechuudha. Isa gubbaatti baalli fuudhinsaan dursa kan raawwatamu keessaa jila buttaa qaluu fi jila galma ijaaruu adda addaa kan nuti ilaalle keessatti jechuudha. Isa booddee qalatanii nyaatuu walitti dabarsuun dura warri gadaa maal ta'u ammas warri gadaa
kennu gosee baallii ijaaruun qophii taasisu. Gosee baallii kan nuti jennu maqaa adda addaa ta'e malee galma buttee isa jennu yookiin qaachaa isa jennu ijaaruu jechuudha. Kana booda torban baallii fuudhuuf haay waaqa dooriyaas jecha moonaa abbaa gadaa seenanii akkuma wal hangafanii taa'anii jechuudha. Abbaan gadaa baallii kunis immoo torban baallii hunda isaaniitiif maal godha? Mijuu kenna. Mijuu jechuun aannanii kan simatanii jechuudha. Keessummaa kan ittiin simatan aannan kennaafii jedhuma irratti baarguda abbaa gadaa haaraatti kennuun baarguda kan jennu immoo akkuma jalqaba ibse baallee guchiirraa meeshaa qophaa'u jechuudha. Kanaatiin haaraatti kennuutiin nageenya na dabarsii, nagaan na dabarsii, nageenya na dabarsii, hormaata na dabarsii, jabeenya na dabarsii, kaayyoo na dabarsii, suga naa kenni, eebba kee naa kenni, kaayyoo kee akkan ittiin bulchu na gargaari jedhaniitu kan isaan kadhatanii jechuudha. Lubbuu waliin bullaa nagaa taana. Aangoo kana keessatti akka balaan nu qaqqabneef lubbuun bullaa jechuun eebbisee baallii dabarsuu isaa mirkaneessaa jira. Abbaan gadaa baallii fuudhi torban baallii isaa waliin immoo maal ta'a? Farda yaabbataniitu ani gadaa maalitti arbooraati. Ani abbaa biyyaati. Gadaa arbooraa jechuun jila yeroo jalqabaa yookiin immoo hangafaa gaggeeffamu jechuudha. Eessa keessatti? Gujii keessatti jechuudha. Ani abbaa biyyaa jechuun natu biyya kana bulchaa. Waggaa 8 aangoon na harka jirtiisa jedhaniif jechuudha. Gadaa fi labsachaa yaa'aa isaaniitiin deebi'u jechuudha. Achiin booda guyyaa 3 ulmaa turan. Bakka dhokatanii turanii sana maal ta'u? Ni bahu jechuudha. Bakka dhokatanii guyyaa 3 galma qaachaa yookiin immoo galma buttee sana keessa turaniitu deebi'u jechuudha. Inni kunooti haalli isaan ittiin baallii fuudhanii deebi'anii galgala mana abbaa gadaa dhaquutiin kan isaan hayyootaa fi abbaan gadaa, abbaan bokkuu, hayyoonni torbii yookiin aduloonni torbii akkanaatti haala kanaatiin dhaqaniitu baallii isaanii fudhatanii deebi'u jechuudha. Kanaatiin baallii isaanii fudhataniitu deebi'uutiin kan isaan sirna kana raawwatanii jechuudha. Sirni kun erga raawwatee booddee maal ta'u jechuudha? Galgala gara sirna bakka galmi buttee jirtu sanatti deebi'uutiin hawaasa biratti kan isaan labsiiwwan gubbaatti sirna baallii fuudhinsaan booda lallabaayyoota, dhawaa dhaamsaa fi akkasuma wantoota ergaawwan dabarsuu qaban kan nuti jennee ilaalle keessatti isaan sana raawwatu jechuudha. Galgala sana achi deebi'uutiin. Gama biraatiin ammoo karrayyuun jila geettii wal harkaa fuudhinsaa waggaa 6ffaa irratti gaggeessaadha. Waggaa 6ffaa irratti immoo waggaa 2 gaafa hafee jedhu jila gahuudhaaf yeroo jedhan sirnoota sirreeffamuu qaban kan isaan waliin sirreessaa deeman waggaa 6ffaatti jechuudha. Eessa keessatti? Naannoo Oromoo Karrayyuu keessatti jechuudha. Kan biraan jila goobaa kan jedhamu illee ni jira jechuudha. Jila goobaa kan jedhamu kun 6ffaa keessatti gaggeeffame. Jilli kun jila gaggeessaa waan ta'eef jila goobaa jedhama. Tuutni aangoo fudhatu jila goobaa kana maal godha? Walakkaa isaatti kennuu jilataa jechuudha. Kennuun jilata waggaa 6ffaa irratti waggaa 2 hafeera jedheetu jilataa jechuudha. Kana booda lubni aangoo fudhatu waggootii 2f maal ta'a? Leenjii bulchiinsa sirna gadaa maal godhaa irratti barbaachisaa adda addaa leenjuu jechuudha. Waggaa 6ffaatti jila goobaa jedhamu kana yookiin immoo jila tuutni aangoo walakkaa fuudhinsaa kun yookiin walakkaatti aangoo waggaa 2ffaatti kennaniitu yeroo isaaniitti leenjii barumsa aangoo biyya bulchuu sana baratanidha jechuudha. Xumura waggaa 8ffaa irratti immoo maal ta'u? Geettii kan jedhamu kuni guutummaa guutuutti maal ta'u? Aangoonni kennamaafi jechuudha. Erga aangoo kennameefi cidhi geettii guutummaa guutuutti maal ta'a? Ni dabarsanii jechuudha. Guutummaa guutuutti dabarsanii aangoo kennuufi jechuudha. Waggaa 2 dursee waggaa 6ffaatti yeroo gaggeessu eessa keessatti? Karrayyuu keessatti. Oromoo naannoo Karrayyuu jiraatu keessatti jechuudha. Iddoo kanatti garuu 8 eeggateetudha jechuudha. Kan kennu immoo eenyudha? Liboomaa jedhama yookiin luba isa jalqaba gararraatti luba isa jennee yookiin liboomaa jedhama jechuudha. Sirna dabarsanii aangoo waggaa 8ffaa sanatti kennuu waggaa 2 erga leenjii xumuree jechuudha. Eessatti? Naannoo Karrayyuu keessatti jechuudha. Kanaatiin cidha gurra uraa wanti jedhameefis ammas liboomaa kan jedhu keessatti cidha gurra uraa jedhameef illee warri baallii kennu waan gurra urataniif jechuudha. Cidha gurra uraa yookiin cidha liboomaa yookiin geetii jedhama jechuudha. Warri baallii kennu waan gurra urataniif gurra kana kan uratu immoo obboleettii warra liboomaatu dhadhaa bubbee keessaa itti biifuun qoree muka agamsaatiin gurra uraafi jechuudha. Obboleettiin isaa yookiin immoo obboleettiin nama liboomaa jedhamtu yookiin geettii jedhamtu kana keessaa gurra isaa urtee fi dhadhaa bubbee yookiin immoo kan tiraasan sana keessaa itti biifteetu mataasaa aaddii fi yookiin immoo gurra isaa urtiifi jechuudha. Gurra uraatee kana irratti
muka agamsaatiin jechuudha. Rifeensa haaddachuunis ni gaggeeffama jechuudha achuma keessatti. Obboleettii mataatu mataa irraa haada. Abbaan gadaa baallii kennuuf erga aannan qoriitti areeranii dabbasaa irratti naqanii booda rifeensi irraa haadamaa jechuudha. Mataa isaa irratti naqanii fitu mataan isaa yookiin dabbasaan daabee ta'ee irratti gurguddatee ture sun irraa haadamaa jechuudha. Kanumaan geetii kennuun agarsiisaa jechuudha. Mataa addateetu jechuudha. Dooriin baallii goobaa fudhatus faaruu goobaan maree siin maree yaa waaqa nama agarsiisa. Siin mareera yookiin immoo siin mareera yookiin immoo nama raree yaa waaqa nama agarsiisa. Na lalisiisi na baay'isiisa kadhataa jechuudha. Goobaan maree siin margee yaa bokkuu uumaa geetiin nagama agarsiisa jedha. Kanas kadhannaa rooba nagaa nu roobsi nu agarsiisa nu baay'isi nu lalisiisi jechuudha. Faaruun gammachuu gadoomuun geetii ga'uusaa ibsata jechuudha. Kunoo sirnoonni ittiin isaan gammachuu isaanii ibsatan kana fakkaataa jechuudha. Sirnoota isaanii ittiin gammachuu isaanii ibsatan warreen kana fakkaatu jechuudha. Kun yeroo isaaniitti maalla geetiin gurra uratee erga gurra uratee booddee mataa addataniitu yeroo isaaniitti sirna kana keessatti gammachuu isaanii waliin ibsatanidha jechuudha. Kanaatiin naannoo Karrayyuu fi Booranaa keessatti sirni kun raawwatamaa jechuudha. Jila baallii dabarsuu kanarratti immoo kormii ni qalama buttaa qaluusa jenne keessatti jechuudha. Hawaasni bal'aan gumaatan irratti hirmaachuun erga buleettiin abbaa gadaa sootii baastee booda galuu jechuudha. Erga isheen kabaja hundumaa raawwattee sirnoota kana mataarraa addee gurra isaanii urteefiiti darbuu jechuudha. Inni itti aanee jiru buttaa qaluudha. Buttaa qaluun immoo gadaa keessatti jilli dhaloonni gulantaa doorii xumuruun gara gulantaa gadoomaatti ce'uu isaanii argisiisuuf qopheessan buttaa qaluu jedhama jechuudha. Buttaa qaluun sirna nyaachisaa sirna tokkorraa gara tokkotti yeroo darbaman keessatti buttaa qaluu jedhama jechuudha. Buttaa qaluun korma jilaa irratti qalamu ta'ee buttaa qaluun ammoo maalidha? Qophii jila gadoomaati jechuudha. Qophii jila gadoomaa hunda bakka bu'a. Kanaaf jilli buttaa qaluu maallaa jila gogeessi gulantaa gadoomaa ga'an hundi gulantaa kana akka bu'uura isaanii ibsachuuf jilatan yookiin immoo qopheessan jila buttaa qaluu jenneetu ilaalla jechuudha. Jila hawaasa hunda hirmaachisu yookiin warreen sagantaa kana ga'an hundiyyuu yeroo isaanitti jilatanii kunoo kana fakkaata sirni isaa jechuudha. Yerootti dooriin gara gadoomaatti darbuuf jedhu gulantaa ce'uuf yeroo inni jedhu yeroo kan inni qalu jechuudha. Kanaaf kunoo korma kana fakkaatu hundi isaanii ni qalu jechuudha. Korma kana fakkaatu ni qalu. Korma kana fakkaatu qalaniitu nyaatanii waliin kabajachuutiin kan isaan raawwatanii jechuudha. Kanaatiif hundi isaaniiyyuu ni raawwatu jechuudha. Sirna kana keessatti jechuudha. Kanaatiin buttaa qaluun kana keessatti bal'inaan ni gaggeeffama. Jilli buttaa qaluu bakka adda addaatti haala adda addaan raawwata. Fakkeenyaaf maccaaf tuulamaa. Maccaaf tuulamaa gaafa jennu macca baay'isaa ni beektu. Macca kan nuti jennu naannolee ijoollee maccaa kan nuti jennu ijoollee Wallaggaa, Iluu Abbaaboor, Jimmaa warreen jennu ijoollee maccaa jedhamu. Ijoollee tuulamaa kan jedhamu ijoollee gosa sadii qaba. Tuulamni, Daaccii, Jiillee fi Bachoo kan jedhaman ijoollota sadan kana qabaa jechuudha. Booranaaf Baareen Turraa yeroo hundee isaanii yeroo ta'u yeroo haala walirraa fageenyaatiin garuu maccaaf tuulamni kallattii adda addaatiin walirraa fagaachuutiin sirnoota adda addaa gaggeessan ijoollee adda addaa horaa deemaniiru jechuudha. Garuu dameen isaaniiyyuu tokkodha. Kanaatiin maccaaf tuulama keessatti maal ta'eera gadooma hundi haala jila gadoomaatti raawwatan ni qabaatu. Sirna kana keessatti maccis tuulamnis jechuudha. Jila buttaa qaluuf jalqaba qophii haal duree taasisu. Qophii kana keessattis dursanii qadaadduu fi jaarsa hirkoo filachuun guyyaa jila gadoomaa gadaba dhaabuu yookiin immoo guyyaa isaa murteeffatu jechuudha. Qadaadduu fi jaarsa hirkoo warreen jedhamanii waa muraafaa warreen jennu warreen aangoo fudhachuudhaaf qophiirra jiran yookiin immoo sagantaa eeggataa jiranii jechuudha. Isaan sun kanaatiin sagantaa sana ni qopheessu yookiin ni muruu jechuudha. Qadaadduun foollee waggaa 16 booda gadoomuudha jechuudha. Qadaadduu kan jennu foollee waggaa 16 booda deebi'anii maal ta'uuf jedhanii gadoomuuf jettu qadaadduu jedhamti. Foollee waggaa 16 booda gadoomtu qadaadduu jennaan. Hojiilee nageenyaa lubaa eeguu kan hojiin isaaniirra jiru gama eebbaaf gara lubaa dhaquu gololchuu fi jila raawwachiisuu keessatti kan gahee qabatu jechuudha. Qadaadduudha jechuudha. Jaarsa hirkoo yookiin immoo gargaartota abbaa gadaa kan ta'an illee jaarsa hirkoo warreen jedhaman ni jiru jechuudha. Warreen gorsoota ta'anii raawwatanii jechuudha. Kan biraan gurmuu isaa kurfeessuun hanga xumura jilaatti raawwatan keessaa jaarsi hirkoo
nama lubooma keessaa bahee taa'ee kan gaafa lubichi dhagna qabatu hirkisuu fi qophii jala gargaarudha jechuudha. Dhagna qabaa innis ni raawwatama waan ta'eef as keessatti jila kana keessatti yeroo sana keessatti warreen abbaa gadaatiin qabanii jajjabeessanii jechuudha. Akka inni namoota safuuf safeeffannaa keessa bahee hin boonye yookiin immoo hin dhiphannee fi namoota isa bira naanna'anii yeroo inni dhagna qabatu isa waliin turanii jechuudha. Artistuu yookiin hirkistuu yookiin jajjabeessituu isa jennu jechuudha. Haala kanaan namoonni buttaa qalu tokko erga gadaba dhaabamee yookiin guyyaan sagantaa addaan bahee jechuudha. Faayalee ulfoo mallattoo luboomaa ta'an kanneen akka alangee kan fardaa jechuudha. Kan fardaa lootii kan jaarsoon namoonni ajjeesaa ta'an mormatti yookiin gurratti hidhatan rufaa fi kanneen kana fakkaatan rufa kan jennu immoo kan namoonni abbaa gadaa ta'an mallattoo alaabaa kan qabdu yookiin mallattoo alaabaa abbaa gadaa kan qabdu kan mormatti maratan sun rufa jennaan jechuudha. Kana fakkaatan qopheeffachuutaan akkasuma dhangaalee nyaataa fi dhugaatii jifuu ta'an kanneen akka jifuu kan jennu wantoota safuuf safeeffannaa yookiin ulfoo ta'an jechuun nyaatawwan jifuu jedhaman kanneen akka qorii, cuukkoo, daabboo, barroolee, caccabsaa, aannan, daadhii kanneen kana fakkaatan maal godhachuudha qopheeffateetu yeroo sana eeggataa jechuudha. Inni kan biraan gadaa kana keessatti egaa dhaloonni gulantaa gadaa keessa jiran hundi bakka jiranii wal gurmeessanii wayita dhaqan jifuu isaaniif malu akka hin dhabneef jechuun yookiin affeerraa isaaniif malu jechuudha. Qophii yookiin jifuu jechuun nyaata isaaniif malu akka hin dhabneef maal ta'a jechuudha. Qophiin achirratti qophaa'e sun hunda isaanii gahuuf dirqama isaati jechuudha. Kanaatiin sirni sun raawwatama. Isaanis kunooti jechuudha. Gosoota nyaataa sirna gadaa Oromoo keessatti gaggeeffamu baay'een isaanii kanaaf kan fakkaatanidha jechuudha. Kunoo warreen kun caccabsaa, cuukkoo fi kanneen kana fakkaatan nyaatawwan gosa adda addaa warreen waa gurraatti kana keessa jirtu dhadhaa bassaa kan jedhamudha. Warreen kun daabboon illee jiru caccabsaa, cuukkoo fi wantoonni hundi isaanii barroolee warreen jennullee kunoon jiru jechuudha. Kanaan kana keessatti sirni kun raawwata. Dargaggeessi hundiyyuu akka hin dhabneefis immoo jifuu mataa isaanii ni hirmaatu jechuudha. Dhangaalee erga qophaa'ee booda jilatu gaggeeffaman jila adaadduu jaarsi hirkoo fi gurra urtuun akaakuu dhangaalee lubni qopheeffatu hunda gumaata qabachuun lubaatti argamu. Egaa qadaadduu fi jaarsi hirkoo warreen isa deeggaran suni wanta nyaataaf dhangaawwan dhugaatiilee qopheeffatanii gumaata dhiyeessuuf jechuudha. Kanaatiin sirni kun raawwatamaa jechuudha. Inni kan biraan jifuun tolutti wulleetti raaruun geessu yookiin immoo wantoota lakkuma akkanatti wullee yookiin qabee kanneen jennu buqqee wadhaarraa kan qophooftuun kanaatiin gumaatawwan isaan geessaniifiitiin sirna kana gaggeeffataa jechuudha. Gumaata kana fudhateetu hawaasa isa bira dhufan ittiin simataa jechuudha. Eenyu fidaa fi qadaadduu fi jaarsa hirkootu jechuudha. Kan biraan gurra urtuun obboleettii lubaa hangafaa taateedha jechuudha. Kan gurra isaa urtu yookiin immoo obboleettii isaa hangafaati jechuudha. Kan lubaa gurra urtuu yookiin abbaa gadaa isa ta'ee aangoo fudhachuuf deemuu fi kan gurra urtuu jechuudha. Kana booda gochoota lubarraa maal ta'a rifeensa haaduu mataa haaddataa jechuudha. Akkuma gubbaatti ilaalle gurra uruu raawwatu isaan sun mataa haadametti maal godhu rufa maruu jechuudha. Rufa kan mallattoo alaabaa abbaa gadaa qabu jechuudha. Isa sana rufa kan mataatti maraniitu gurratti immoo maal godhuuf lootii hidhuuf jechuudha. Yookiin immoo mallattoo gurratti inni rarraafatu sana gurratti hidhuuf yookiin dhugoo kan jedhamtu fannisuun uffata aadaan faayanii maal godhu dhibaayyuu qopheessu jechuudha. Dhibaayyuu qopheessu kan jedhu yeroo bakkatti sagantaan dhume yookiin galateeffannaa aangoo argachuusaa kan ittiin galateeffatu kan itti dhiyaatu jechuudha. Haati manaa isaa haalaan faayamtee qophoofte jechuudha isheenis. Kana booda haati manaa dhakaraa yookiin gurmuu irratti baattee maal jetti aannan dhibaayyuu okkoleetti immoo maal gooti qabachuun luba waliin malkaa buute jechuudha. Gara malkaa bu'uutiin kan isheen eebbistu dhagaraa kan jennu dhagaa yookiin immoo wantoota waattiin rukutanii jabaataa ta'e waattiin cabsu yookiin waattiin daakuu gargaaru dhagaraa jedhama. Sana baattatteetu gara lagaadhatti jechuudha. Kana booddee daannisa alangee fi ulee qalloo harka bitaatti maal gooti qabachuudhaan dhibaayyuu harka mirgaatti qabachuun deemu jechuudha. Hoolleenis tuuta miseensota gulantaa gadaa eebbaaf qe'ee lubaatti argaman gurmeessee luba faarsaa malkaa bu'u jechuudha. Akkuma yeroo irreechaa wal faarsaa gamaaf gamoo goranii jaarsi dura itti aansee dargaggoonnii fi shamarree hawaasni hundi wanta qabatu yookiin meeshaa isarraa qabatu safuuf safeeffannaa isa qabatee gara lagaa deemu jechuudha eebbaaf. Isa booddee fakkeenyaaf hoolleen
soofanii quncee mukarraa soofanii dhowwanii foollee lubarraa hin dhowwanii of kalii wayyaa luba koo of kalii jedhaniitu wal eebbisuu jechuudha. Foolleen gara lubummaatti deemti, gara luboomaa yookiin liboomaatti deemti waan ta'eef irraan dhowwamtu jechuudha. Umuriin ishee gaafa ga'u dirqama keessa galti waan ta'eef irraan dhowwamu jechuudha. Of kalii wayyaa luba koo jechuun of kalii wayyaa jechuun immoo qulqullummaa keedhaaf milkaa'ii isa jedhuudhaaf luba koo of kalii jedhaniitu isa eebbisaa irra gadaa deemu jechuudha. Isa booddee of kalaan gadaa ga'anii yookaan mirgatti afanii of kalii wayyaa luba koo of kalii jechuudhaan faarsaa ni deemu jechuudha. Isa booddee hawaasnii fi luboonni ammoo luba of dura aansuun faaruun of kaltii waaqa gaafachaa eebba dhibaayuuf gara malkaatti deemu jechuudha. Mareeyoo isa jennu jechuudha. Gaafa gara sana deeman sirnoota adda addaa qabaachuu danda'u jechuudha. Kanaan mareeyoo yaa mareeyoodha. Maree jechuun waliin taaneerra, waliin marreerra, waliin mari'anneerra isa jedhu faarsaa deemu jechuudha. Kanaaf inni kunis sirna mataasaa qabaateetu yaa abbaa hoo karra nuu banimee, yaa abbaa hoo karra nuu banimee, of kaltii gadaan dhufee, gadaan lubaan dhufee, karra nuu banimee jedha. Balballi nuuf haa banamu, balballi nagaa, balballi araaraa, balballi safuu, balballi safeeffannaa kee nuuf haa banamu, balballi kadhannee sirraa argannu, balballi horree sirraa yaafannu, balballi sirraa mirgisnee jiraannu nuuf haa banamu jedhaniitu faarsaa ni deemu jechuudha. Kana sirna akkasii qabaa jechuudha. Sirna bareedaaf sirna hawwataa kana walirraa walitti kan inni dabarsuuf jechuudha. Lubni dhibaayuu fi reessa qabatee maal godha? Gadaa abbaa kootii na of kolchii, sa'aa nama horsiisii, midhaaniif mirga biqilchii. Gadaa abbaa koo yookiin nama 40 abbaa isaatti aangoo argatee eebbadha jechuudha kun. Kanaaf sa'a namaa horsiisi, naa horsiisi. Midhaaniif mirga horsiisii jedhe gubbaatti akkuma bokkuu abbaanii bokkuu mataatti baatu sana eebbisa ilaalle keessatti addanatti kun argachuu dandeenya. Sa'a nama horsiisee jechuun qaama hormaataadha. Hormaata eebbisaa jira jechuudha. Hormaata qaama sana malee inni eebbifamu inni horu waan ta'eef jechuudha. Uumamadha. Kanaaf sa'a nama horsiisee kan inni kadhatuu fi mallattoon sun kabaja isaati jechuudha. Bakka uumamaati jechuudha. Kan shamarranii itti meera. Elellaan kan shamarri kaawwattee jirtu mallattoo qaama shamarranii kan qabaatu shamara qofa kaawwata dhiirri kaawwachuu hin danda'u. Dubarri bokkuu mataatti godhachuu hin dandeessu. Dhiirri immoo elellaana mormatti kaawwachuu hin danda'u. Sababni isaa safuu ishee duwwaa baatee jira. Safuu qaama ishee kan ittiin kabachiifattudha. Dhiirris kan ittiin kan isaa kabajatudha jechuudha. Nagaa biyyaa tiksi jechuun qadaadduuf jaarsa erga waliin dabareen ergaa eebbifatee booda sirna irreeffannaa fi dhibaafannaa raawwachuun qe'eetti deebi'u jechuudha. Kanaan erga qe'eetti deebi'ee booda miseensota gadaasaa waliin laga bu'anii fi keessummoota of kaltiif dhaqan hunda dhangaa qophaa'ee nyaachisee obaasaa jechuudha. Dhangaa akka caccabsaa, cuukkoo, nyaatota hunda dhugaatii bookaas kan jennu sana ni affeeraanii jechuudha. Warreen laga isaa wajjin dhaqanii tuutni gulantaalee gadaa hundumtuu miseensa gulantaa isaanii waliin ta'uun maal godhachuudha? Sirba jifuu gaafatu jechuudha. Eega nyaatanii quufanii booddee in sirbinaadhaniitu kennaa isaanii sana gaafatu jechuudha. Kanaan itti makoo yookiin dabballee waggaa 0 hanga waggaa 8 keessa jiran immoo maal jetti? Yaa itti makoo maal jettee dhowwatta seera koo ani hin jenne gadaa jedhe ani hin jenne gadaa jedhe gadaa sayyoo kan waaqayyoo jedhu. Ijoolleen kana keessatti jechuun ijoolleen qulqulluudha, ijoolleen wayyuudha jedhamtee beekamti jechuudha. Kanaaf jifuu konaa kennechaadha. Jifuu jechuun nyaatawwan anaaf gahee koo nyaata ani barbaadu nyaata umurii 0 kaasee umurii 8tti ani nyaachuu danda'u naaf kennii jetteetu addanaatti sirba kana barsiisanii waan ta'eef sirbitii jechuudha. Wooyyaa itti makoo maal jettee dhowwatta seera kootti jechuudha. Seera ijoolleeti. Seera ijoolleen bahe daa'imman kabaja daa'immanii daa'ima guddisuu keessatti seera mataa gadaa waan qabuuf jechuudha. Ani hin jenne gadaa jedhee. Ijoolleen sun immoo kutannoo amala safuu eegdi waan ta'eef ishee jedha otoo hin taane seera gadaan ittiin bulutu ishee ajaja waan ta'eef ani hin jenne isaantu jedheetti jechuudha. Jaarsota kabajuudhaaf hangafoota ishee kabajaa jirti jechuun jifuu gadaan eeyyamuuf gaafatu. Lubnis dhangaalee maalii laataaf jechuudha. Nyaataaf dhugaatii qophaa'e kennaaf jechuudha. Isaanis jifuu argatan hunda naamusaan wal dhandhamsiisanii eebbisu jechuudha. Aannan kennameef taanaan aannan sana walharkaa fuudhanii wal dhandhamsiisaniitu eebbifatu jechuudha isaanii. Tuutni miseensota gadaa biroos akkasumas sirbaan jifuu isaanii gaafatanii fudhatu jechuudha warri gurguddatanii jiranis. Lubni gadaa qabatee hanga guyyaa 9tti ukoo hidhatee jaarsa hirkoo waliin diinqa keessa ginaa ciisaa jechuudha. Diinqa keessa dhokatee maal ta'a jechuudha? Gola ciisaa jechuudha. Guyyaa meeqaaf? Guyyaa 9 jechuudha. Eenyutu? Lubni gadoomaa jechuudha. Kanaatiin
Hirkoo kan nuti jennu namicha yeroo inni dhagna qabate isa hirkisee isa waliin haganni qaamni isaa fayyutti kan waliin gola keessa dhokatee ciisu jechuudha. Sababni isaa inni dhukkuba waan ta'eef kanaaf gola keessa ciisaa jechuudha. Innis maal ta'a hin hidhatu jechuudha. Kofoo hin hidhatu yookiin surree isa jennu jechuudha. Surreen qaama hormaa isaatti iddoo irraa muramee jirutti bu'ee waan dhukkubsuu danda'uuf dhokateetu akka shamarri namni kamiyyuu dhiirri kamiyyuu argetti hin kofalleef safuu hin cabneef gola keessa ciisaa jechuudha. Eenyutu achi keessatti immoo hirkoo kan jennu kanatu achi keessatti isa hirkisee eega wajjiniin taphata isa jajjabeessaa jechuudha. Inni kunis immoo marxifatee bullukkoo marxifatee akka irraa hin buune sabbataan ukoo yookiin mudhii isaatti hidhateetu turaa jechuudha. Keessumaa kan keessumsiisu qadaadduu fi maatii isaati jechuudha. Qadaadduu jechuun foollee waggaa 16 booddee gadooma yookiin immoo gadoomatti darbuuf gara doorii keessa gahanii jiranidha jechuudha. Kanaan namoonni fageenya irraa dhufan immoo maal jedhu? Baga Waaqayyo 40 gadaa abbaa kee 80 akaakayyuu keetiin si ga'ee of kalii jedhanii eebbisuu jechuudha. 40 abbaasaa jechuun umurii abbaansaa aangoo keessaa bahe. 80 abbaasaa jechuun isa xumura abbaansaa bahee inni immoo yeroo inni aangoo qabate waan ta'eef kanaan inni eebbisuu jechuudha. Namni yoo tasatti dhufe illee of kalii jedhanii bira darbuu jechuudha. Kanaatiin dhumarratti gaafa guyyaa kurnaffaa akkuma guyyaa jalqabaa kurnoo ayyaaneffachuun yeroo lammaffaaf malkaatti dhiyeeffatee waaqaaf galata of kaltii galchuun jila xumuraa jechuudha. Gaafa kana egaa kurnoo jechuun kennaawwan hawaasaaf kennan kana hundarraa kan inni hawaasa akkaataa aangoo fi umurii isaaniitiin kan inni kennuufi jechuudha. Akkuma gubbaatti jifuu isaanii keessatti ilaallee dabarree jechuudha. Kanaan gaafa guyyaa 10ffaa guyyaa 9 gola ciiseera waan ta'eef guyyaa 10ffaatti qaamni isaanii fayyaa jechuudha. Kanaan aangoon wal harkaa fuudhinsi hundiyyuu raawwatee sirni kun itti fufinsaan darbaa jechuudha. Inni kan biraan jiloota baalli fuudhuun booda jilataman ni jechuudha. Jiloota baalli fuudhuun booda jilataman abbaan gadaa erga baalli fuudhee booda gara gadoomaa adda addaa yookiin immoo geggeessaa isaaniif jila lallabaayyoota galma kallachaa dhaabuu jaarraa utaaluu gumii teessuu fi jila dhaamsaatti darbaa jechuudha. Kanaatiin jiloota kana keessatti egaa akkuma gubbaatti ilaallee dabarre galma kallachaa dhaabuu jenneera galma buttee ijaaruu yookiin immoo dhaachaa sanaa jechuudha. Jaarraa utaaluu keessa lufuu keessa darbuu umurii gulantaa tokko gara gulantaatti darbuu gumii teessisuu hawaasa hunda kan hirmaachise marii adda addaa gaggeessuu jila dhaamsaa aangoo gadoomaa keessaa yeroo bahanii xumuran jila dhaammatan ergaawwan xumuraa jechuudha. Jilli lallabaayyoota ergaawwan seerotaa fi safuuf safeeffannaa achi keessatti tumaman kan duraan turan kan haaromanii fi kan fooyyeffaman kan lallaban jechuudha. Hayyoota abbaa gadaa baalli fudhatu waliin tajaajiluuf gosa hunda keessaa filataman lallabuuf. Gosa hunda keessaa warreen waggaa 8tiif abbaa gadaa gargaaranii bulchan warri filame kana kan isaan itti beeksifamanii jechuudha. Inni dhuma kanaatiin beeksisuutiin hayyoota abbaa gadaa baalli kenne waliin maal ta'u jechuudha. Sirni kun raawwatamuudhaaf deema jechuudha. Kanaan yuboomaan bakka buusu kan jilamudha jechuudha. Jilli kallacha dhaabuu jila gadamoojjii mataa buufachiisuuti. Jila gadamoojjii yookiin immoo kallacha erga ijaaramee booddee galma ijaaranii booddee maal godhu yeroo isaanitti gadamoojjii jechuun gadamoojjii gadaa moojjii kan jedhurraadha. Gadamoojjummaa yookiin xumuruudhaaf raawwachuudhaaf keessaa bahuudhaaf yeroo isaanitti raawwatan galma kallacha dhaabuu keessatti raawwatamaa jechuudha. Gadamoojjiin abbootii warra baalli gadaa fuudhanitti akka sirna gadaatti ijoollee yoo gadaa geessu abbootiin isaanii immoo hirmaannaa kallattii bulchiinsa gadaa yeroo isaan keessatti taasisan jechuudha. Kanaatiin keessatti qaban keessaa yeroo isaan bahanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen abbootiin isaanii waggaa dheeraa bulchan gadaa keessatti gahee itti gaafatamummaa ba'aa turan cal jedhanii hin gaggeessan. Baalli fuudhanii waggoota 3 booda jila galma kallacha dhaabuu jiluun abbootii isaanii mataa buufachiisu jechuudha yookiin mataarraa haaduu jechuudha. Kun ammoo jaalala, kabaja, galata bara gadooma isaanii hojjetaniif beekamtii kennuufidha jechuudha. Bakka isin nu tajaajiltaniittu, nu kabajjaniittu, nu jaallattaniittu, nu barsiistaniittu amma booddee boqadhaa taa'aa jedhaniitu beekamtii kennuufi jechuudha. Mee keessatti waggaa 3 booddee kan isaan galma kallachaa dhaabuutiin sirna kana gaggeessanii abboota isaanii gaggeessan jechuudha. Jilli gumii teessuma jiloota gadoomaa keessaa gaggeeffaman keessaa isa guddaadha jechuudha. Gumiin yaa'ii waliigalaa uummata bal'aa hirmaachisuudha jechuudha. Hawaasa hunda hirmaachiseetu seeraaf safuuf safeeffannaa kana kan isaan achitti beeksisanii fi warreen abbaa gadaa deeggaranillee warreen itti aananii aangoo argatanillee kan isaan keessatti beeksisan immoo gumii teessisuudha jechuudha. Seera tumamellee achi keessatti kan isaanii kan jilli kun beekamu
dhimmoota murtii cimaa murteessuu, seera haaraa tumuu, seera tumuu fooyyessuu, gaggeessummaa abbaa gadaa fi caasaalee bulchiinsaa madaalutu gaggeeffama. Akkasuma dhimmoota caasaalee bulchiinsa gadaa gadi aananiin furamuu dadhabanillee furuutu gaggeeffama. Hawaasni hundi wal gaheetu. Gumiin dhimma adda addaaf taasifaman kanneen akka gumii gaayyoo, gumii simpiraa, gumii balal kan jedhamu, gumii eldaaloo fi gumii suurichoo laayyee kanneen jedhaman gumiiwwan ta'anii hawaasni irratti mari'atee sirna rakkoo adda addaa furuudhaa jiru. Jilmi galma dhaamsaa immoo jila abbaan gadaa baalli dabarsee kennuun duratti dhaamsa xumuraa nama abbaa gadaa ta'e baalli fuudhuuf dabarsuuf gaggeessudha jechuudha. Yeroo xumuree keessaa ba'uuf jedhu dhimmi dhaammatee keessaa ba'uudha. Jilli kun adeemsa of danda'een kan qophaa'u ta'e jalqaba galmatu guyyoota sadiif walitti fufinsaan ijaarama. Yeroo kanas dullacha saapuphaa qaluun waan hamtuu hunda jireenya hawaasaa irraa akka fageessuuf eebbifatu jechuudha. Dullatti yookiin horii huuqqattuu yookiin immoo dulloomti qaluutiin sirna kana gaggeessu jechuudha. Kana booddee abbaan gadaa gaggeessummaa isaa keessatti waan hojjeteef isa mudate hunda himuun yaada dhiyeessaa jechuudha. Dhaammannaan isaa immoo ilaalamee waan hamtuu bara gadaa isaatti raawwatame yoo jiraate dhawaa sangaa miingaa kan jedhamutu maal ta'a qalamaa jechuudha. Yookiin dhibaafatanii jila obbaasuu jechuudha. Dhumarratti abbaan gadaa bara gaggeessummaa isaa xumuruun baalli dabarsuuf of qopheessaa jechuudha. Eega kana of qopheessee booddee maal ta'a jechuudha? Jaarraa utaaluu gaggeeffama. Jaarraa utaaluu kan jennu immoo abbaan gadaa haaraan akkuma baalli fuudheen ardaalee jilaa irra naanna'uun waggaa afuriif hawaasa tajaajilaa jechuudha. Waggaa arfaa irrattis jila jilachuun wallaanaaf qadaadduu waamee hojiilee hojjete dhiyeessaa jechuudha. Wallaanaaf qadaadduu warra hin jennu qadaadduun gubbaatti akka ilaalli keessatti foollee waggaa 16 booddee doorii taatudha jechuudha. Wallaana kan jennu immoo aangoo qabachuudhaaf isaan kunis warreen mormitoota yookiin ittiin kan nu morkatan jechuudha. Kanis ciminaa hanqina hojii abbootii gadaatiin waggaa 4 dura darban keessatti hojjetan madaaluun hanqinoota mudatan akka fooyya'uuf yaadamee gaggeeffamaa jechuudha. Jilli abbaa gadaa walakkeessa gadaatti jillatu kunis jaarraa utaaluu keessa hulluuquu waggaa 4 keessa darbeera. Waggaa 4 jala darbeera. Waggaa 4 kana keessatti rakkoolee na mudatan rakkoo cimina hanqina koodheetu kan hin dhiyeessu jechuudha. Kanaatiin kana fakkaatu jechuudha. Yeroo isaan sirna sana waliin mari'atan yookiin immoo sirni kun yeroo gaggeeffamu kan abbaan gadaa fi sirnoonni kun gaggeeffaman keessatti kan isaan raawwatanii jechuudha. Jaarraa utaaluu keessatti jechuudha. Inni gama kan biraatiin abbootiin gadaa baallee harkaan qaban dursanii ardaa jilaatti odaa jalatti buluu jechuudha. Muka odaa kabaja odaaf qaban yookiin diriiraa kan bineensi boofti jawween jala galuu hin dandeenye jiidhina kan qabuu fi firiin isaa kan nyaatamu waan ta'eef muka odaa jalatti wal gahuu jechuudha. Kanaaf wallaanaa hojii isaanii hordofaa turanis eeqa fi itti dhiyaataniin buluu jechuudha. Aangoo kan harkaa qabanis galgala sana haala hojii isaanii wal qorachuun aangawoota hanqina naamusa bulchiinsa agarsiisan jijjiiruun miseensota bakka bu'an qumbii nyaachisaniin hayyoomsuu jechuudha. Qumbii jechuun waan dhugaa yookiin immoo waan hawwataa waan nama hawwatu ta'uu kana nyaachisuutiin sirna kana jala bultii irratti sirni raawwatu jechuudha. Sa'a dullacha qalatanii manaa bahu. Sa'a dullacha kan jennu immoo dullattii dadhabdeetti dulloomaa jirti rakkoo isheerra gahee hammina wanta ishee huqqise kana nu oolchi balaa ishee horii kana mudate akka isheen huqqatte yeroo malee akka isheen dulloomte nu oolchisa jedhanii kadhatu jechuudha. Ganama sirna gabaasa dhiyeessuuf wal qeequutu raawwatamaa jiru. Kunis wayita gara gaaddisaa ta'anitti deeman jidduutti kan raawwatudha. Qeeqaa abbaan gadaa waggaa 4 gidduu bulchee waggaa 4 isaa haftee sana qeeqaa fi wantoota dogoggoraa ciminaa fi dandeettii isaa dadhabina isaa sana kan keessatti wallaanan wal gaafatanidha jechuudha. Duuba deemuun hanqina isaanii turtii waggaa 4 keessatti argisiisan bifa qeeqaatiin itti himu abbootiin gadaa osoo of duuba hin millanne cimina gadaa isaanii himaa fuuldura deemu jechuudha. Fakkeenyaaf warri wallaana ta'an kanaaf warri wallaana ta'anii dullacha edaa qalattee kocheelleen eda bilchaatee kochee kan jennu lukarraa kan bahee waadamee dhugaatiif yookiin immoo akka nama caba adda addaa fayyisuuf kan dhugamu dhugaattee hojjetamudha jechuudha. Kocheelleen eda bilchaatee ginyooleen ginyaa baddaa bultanii jedhaniitu wal gaafatu. Gadaan teessan edaan baddee aadaan baddee yookiin gadaan keessan aadaan baddee jechuun kanneen baallee harkaa qaban qeeqanii jechuudha.
Kanaa yeroo sana abbootiin gadaa warreen kana fakkaatu jechuudha. Warreen aangoo fudhatanii dura deemaa jiranidha jechuudha. Warri kuni warreen aangoo fudhatanii warra deemaa jiran kanas muka dhiirri yookiin uraagaaf leemman jedhamu walitti muruun gurmuu irraa kaayyatanii yookiin qolee isaanii irra kaawwatanii isaan deemaa jiran kana jechuudha. Kunoo bifa kanaan harkatti baattatanii kan isaan deemaa jiran kana murataniiru jechuudha. Hundi isaaniiyyuu baattataniitu maal gochaa jiru jechuudha. Leemman yookiin immoo muka gosa kabajamaa jedhamu kan dhiirri uraagaaf leemman jedhamu qabataniillee kan isaan deemanidha jechuudha. Gadaan keenya gadaa quufaati isaan immoo warri gubbaa yeroo isaan qaanessuudhaaf gadaan keenya gadaa mirgaatii bahoo, gadaan keenya gadaa barana gasee bahoo, gadaan keenya gadaa aadaa deebisee hoo jedhuun jechuudha. Cimina gadaa isaanii maal gochaa jechuudha. Ibsa garaa qaachaatti qajeelu jechuudha. Qaachaa kan hin jennu galma buttee jenneerra. Achitti hanqina hojii bifa qeeqaa walitti himuun adda akka ta'eef jibbaaf akka hin taanellee ni beeku waan ta'eef dhiifama wal gaafatu jechuudha. Egaa kana hunda raawwatanii booddee qeequun isaanii hamminaaf yookiin akka isaan dadhabaniif osoo ta'an akka isaan cimaniif taasisuu isaanii baraniitu nyaatanii dhuganii jila jaarraa utaaluu kana raawwatu jechuudha. Jila jaarraa utaaluu keessatti raawwatamu kan biroo immoo jila maqbaasaati. Jila maqbaasii yookiin immoo maqaawwan waliin moggaafamu ni jiru jechuudha achi keessatti. Jila maqbaasii dabballeefaa keessatti kallattii adda addaatiin jiloota kana keessatti maal ta'eera? Jiloonni kun ni raawwatama jechuudha. Jila maqbaasii jila warra gadaatu maal godha? Akkuma jila gara jaarraa utaaluu xumuranii ijoollee isaanii yookiin dabballeedhaaf gara gulantaa qarree duubaa yookiin gaamee xixiqqaatti dabarsuudhaaf yeroo umurii 0-8 keessa turte dabballeedha. Dabballee irraa gara qarree duubaa yookiin gaamee xixiqqaatti yeroo dabarsan immoo waggaa 9 hanga waggaa 16 keessa kan jirtutti yeroo isheen darbitu kanatti maal jedhu jechuudha. Aansuudhaan abbaan gadaa jila abbaa fi haadha isaa yookiin ginyaa guduruu jedhama. Ginyaa guduruu irraa buusuudhaan yookiin mataan ishee bakka taatitti raaftee turte sana irraa buusu jechuudha. Kana booda qarsaa qulqulluu yookiin gadamoojiitti maal godhu yeroo isaan dabarsanii jechuudha. Yookiin immoo gara aangoo taanutti yeroo isaan dabarsuu fedhanii jaarsa qulqulluu kan jedhamu yookiin gulantaa jaarsa qulqulluu yookiin gadamoojiitti ceessuu gaggeessaa jechuudha. Kunis bulchiinsa gadaa keessatti kallattiin kan hin tajaajille ta'uu isaanii argisiisaa jechuudha. Jaarsi qulqulluu yookiin immoo gadamoojjummaa isaa aangoo keessaa bahee jirutu guduruu ijoollee jedhamtu kana maqaa baasee fi dabarsaa jechuudha. Kanaan sirni kun gaggeeffama jechuudha. Hanga ammaatti kan ilaallee jilaa buttaa yoo jilaa gadoomaa, jilaa baalli fuudhinsa raawwachuu, jilaa jaarraa utaaluu kan jedhu ilaallee boqonnaa 5ffaa barannoo 5ffaa jila gadoomaa kan jedhu waliin ilaallee ani Yoobsaan Abbabeetii Yoobsaan Arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Galatoomaa ulfaadha.